raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggarraa oduu sadaasa 13 bara 2023 isin dhageessisaa kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Waraanni mootummaa Shawaa Lixaa aanaalee Jalduu fi Cobitti namoota nagaa ajjeesuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Wayita mariin araaraa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taa'amaa jirutti wallolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti itti fufee jira. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa amma xumuraatti nu hordofaa. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Jalduu fi Cobii keessatti waraanni mootummaa fi caasaaleen mootummaa aanaalee sababa waraana bilisummaa Oromoof tumsa gootu jedhuun namoota nagaa ajjeesuu fi jumlaan ukkaamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar aanaalee Jalduu fi Cobii odeessanuuf qoodaniin akka ibsanitti waraanni mootummaa sadaasa 10 bara 2023 aanaa Jalduu ganda Oddoo Baddeessaa jedhamutti namoota lama abbaa ijoollee 3 obbo Alamuu Jifaaraa fi abbaa maatii 5 obbo Tuffaa Baatu yoo ajjeesu jiraattota 50 ol ta'an immoo ukkaamsee hidheera. Namoota nagaa aanaa Jalduu ganda Oddoo Baddeessaa jedhamu keessaa waraana mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman keessaa muraasni obbo Bashuu Magarsaa, aaddee Buzuu Galaanaa, aaddee Misgaanee Hirbaa, aaddee Bushee Caalaa, aaddee Xinnee Daaboo, aaddee Shawuu Warqinaa, obbo Dheeressaa Fayyisaa, obbo Katamaa Girmaa fi obbo Biraanuu Xaafaa fa'aa akka ta'anis himameera. Akkuma armaan dura uummata Oromoo ittiin ajjeesaa turan eeruu kaabinoonni fi dabballoonni bilxiginnaa aanaa Jalduu dabarsanii milishootaa fi waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamuuf kennaniin humni ganda Oddoo Baddeessaa jedhamutti bobba'ee sababa abaa'oo shanee nyaachiftu jedhuun qonnaan bultoota lama obbo Alamuu Jifaaraa fi Tufaa Baatu rasaasaan ajjeesee namoota hedduu ukkaamsee hidheera. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Cobii ganda Gooraa Lalisaa fi kanneen biroo keessattis milishoonni fi waraanni mootummaa jiraattota ukkaamsanii kan hidhan yoo ta'u, guyyoota muraasa duras ganduma kana keessatti waraanni mootummaa manneen jireenyaa qonnaan bultootaa 7 ibiddaan gubuu maddiitti sadaasa 10 bara 2023 qonnaan bultoota gandichaa fi kanneen biroo 60 ol ta'an ukkaamsuun hidheera. Namoota kanneen keessaa aaddee Dinqituu Baalchaa, aaddee Biraanee Kafana, aaddee Shittoo Dhaabaa, aaddee Asteer Baay'isaa, aaddee Alamii Guutaa, aaddee Xajjee Gaaddisaa, aaddee Baay'isee Dibaabaa, aaddee Caalee Lachiisaa, obbo Gaaddisaa Lataa fi obbo Dirribaa Goobanaa fa'aa namoota muraasa aanaa Cobii keessaa qabamuun hidhaman ta'uu madda raadiyoonii Dirree Shaggar himaniiru. Aanaalee lamaan keessatti irra caalaan namoota hidhamanii haadholii maatii jiraachisan waan ta'aniif maatiin mana keessatti rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuus kan eeran maddi kun waraana bilisummaa Oromoo waliin ni araaramna jedhanii waltajjii araaraa gaggeessaa osoo jiranii sababa waraana bilisummaa Oromootiin hawaasa nagaa gooluun waan hin malledhaa jedhan. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa aanaa Daawootti namoota nagaa ukkaamsaa jira jedhame. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Daawoo keessatti kaabineen bilxiginnaa fi waraanni sirnichaa sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun namoota nagaa ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanaa Daawoo yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin aanaa Daawoo gandoota akka Qancaraa Alitoo, Diimaa Jallu aanaa fi Gooraa Saaqayyoo keessaa sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hawaasa nagaa ukkaamsanii hidhuun erga eegalee bubbuluu himanii yeroo dhiyoo kanammoo akka malee hammaachaa dhufuu dubbatan.
irra caalaan caasaa mootummaa aanichaa miseensota maatii tokko firaa fi hiriyaadhaan qabamee jira kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar namoota dogoggora caasichaa qeeqan hunda maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhu itti maxxansanii haaloo ba'insaaf hidhaa jiru jedhan. Jiraattonni maqaan isaanii obbo Humneessaa Mixxoo, obbo Tarreessaa Dandanaa, obbo Lalisaa Magarsaa fi dargaggoo Baay'isaa Humneessaa jedhaman 9/2023 ganda Qancaraa Aliitoo keessaa kan hidhaman yoo ta'u, armaan duras namoonni baay'een gandicha keessaa hidhamuun mana hidhaa magaalaa Buusaatti akka argaman ibsan. Ganda Diimaa Jal'u'aan keessaa obbo Warquu Goonfaa 9/8/2023 yoo hidhaman ganda Gooraa Saaqayyoo keessaa immoo qonnaan bultoonni maqaan isaanii obbo Fayyisaa Gaaddisaa, obbo Nagaasaa Xiqqoo, obbo Abarraa Wayyeessaa fi obbo Abarraa Haayiluu sababuma walfakkaataa maqaballeessii sobaa waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jedhuun hidhamuu himan. Maddi keenya kun akka eeranitti kaabinoonni aanichaa namoota caasaa mootummaa qeeqan haaloo bahuuf namoota nagaa jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatanitti maqaa kana dhoobuun hidhaa jiru malee namoonni kunneen hariiroo siyaasaa qaama kamuu waliin hin qaban. Shira caasaaleen mootummaa aanichaa xaxaniin hawaasni bal'aan gidiraa hamaa keessummeessaa jiraachuullee dubbataniiru. Booruu Lataatu qindeesse. Odeessa keenyatti aanuun hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti marii araaraa marsaa lammaffaarra wayita jiranitti lolli cimaan biyya keessatti garee lachuu gidduutti taasifamuun dhaga'ame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka addeessutti lolli cimaan gareewwan kunneen gidduutti 9/11/2023 kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa fi kibba Bahaa Oromiyaa godina Baalee Lixaa keessatti adeemsifamaa ture. Lolichi ganamarraa eegaluun godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa ganda Dogoo Dhuqqisaa bakka addaa Laga Qaawwee jedhamutti gaggeeffamaa turu kan himan maddi keenya waraanni bilisummaa Oromoo lolicha irratti milkaa'uu ibse. Akka jedhutti loltoonni mootummaa lakkoofsaan 30 caalan kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun immoo madaa'aniiru. Kana malees meeshaaleen waraanaa kanneen akka AKM 20, boombii harkaa 6, hidhannoo mudhii 12 fi rasaasni garaagaraa hedduu waraana mootummaa kanneen irraa hiikamaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina Baalee Lixaa aanaa Gobbaa keessatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameen loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamaniiru akkasumas madaa'aniiru. Sababa waraana bilisummaa Oromootiif tumsitu jedhuun godinicha keessatti manneen jireenyaa uummataa dhibbaan lakkaa'aman waraana mootummaatiin ibidda itti qabsiifamuun gubataniiru. Guyyaa dheengaddaa immoo waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifna sababa jedhuun aanaa Gobbaa ganda Itittuu jedhamutti bobba'anis waraanni bilisummaa Oromoo dursee odeeffannoo argate irratti hundaa'ee eeggachuudhaan loltoota hedduu irraa ajjeesuu fi madeessuun eerameera. Dhumarrattis mootummaan Bilxiginnaa wayita hooggantoota olaanoo waboo waliin marii taasisaa jirutti waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bobba'uun mootummichi nagaa buusuuf fedhii dhabuusaa fi shira biraa yaadaa jiraachuu ifatti mul'isaa jira jechuun maddi kun dubbateera. Galaanee Abdiisaatu qindeesse. Odeessa keenya har'aa xumuraatiin Baddalleetti ayyaanni Irreechaa Malkaa Daabanaa kabajameera. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Baddalleetti ayyaanni Irreechaa Malkaa Daabanaa kabajamuun gabaafameera. Guyyaa kaleessaa 9/12/2023 aanaa Baddallee Malkaa Daabanaatti ayyaanni Irreechaa ayyaaneffatamee ooluu jiraattonni himaniiru. Ayyaanni Irreechaa Malkaa Daabanaa kun bakka manguddoonni biyyaa, haawwan, shamarranii fi dargaggoonni akkasumas qaamoleen hawaasa Oromoo garaagaraa argamanitti haala ho'aan kabajamee ooluunis barameera. Hirmaattonni ayyaanichaas ulfaalee Oromoo kaleessaa caaccuu, bokkuu, siiqqee fi uffata aadaa sabichaatiin faayamuun miidhaganii ayyaanichaafis simboo kennanii oolus hirmaattonni himaniiru. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa haala miidhagaa fi hawwataa ta'een hamma duriirraa biyyoota alaa adda addaa fi Oromiyaa keessaas bakkeewwan kanaan dura itti laaffatee turettillee babal'achuun kabajamaa turuu hubachuun danda'ameera. Gurmeechaa Gammachuutu gabaase. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa lafaa fi lafee itti aanu waliin turtii gaarii qabaadha.